ilmaan jawwe dafqaan bula isinii kan la warra kana dafqee sabasaatiis sagalee ta'u dachiin barbaanne khadurgoon barbaanne khadurgoon hojjenne khamindaan hojjenne dafqaan bula waan ifii dalagatee sabafiitii sagalee ta'u. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome bagana gaan dhuftan hundi keessan mee share godha invite godha walii daddabarsa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan hundi keessan share invite if you care share invite wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan hundi keessan bagana gaan dhuftan asham jenne ya asham jenna yalman oromiya tikka gudda keenya gane handama dargaggo shamarran hawa manguddo baganu jiratan jiruno anguddo oromo sabako dira dalani arkafune jama wali galani me share goda invite goda dargaggo shamarran hawa manguddo baganu jiratan jiruno anguddo sigale wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh naguma qabdani isin fayyada maali jirtamme isin invite share godada dimma jaltaaye dandaya farsee bulaan akka waan biyya cabsee galetti gartee numaatu nama hidhuu ka injifadhu ala ya rabbi nunduuchin wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sila nama yaada khinnati nama khana yaadaan isa dhukkeerraa khaaf namaanutti hidha mootummaan keenya jaansii gale sila ummata waa beeku taate uzu ummata waa yaadu taate ummata waa yaadatu taate taayyeen nama seenaa qabu nama sabaasabilammii bira fudhatama qabu maanutti hidha mootummaan yaadaan dhukkeerraa khaafna nutuu dhukkeerraa khaafna jaansila uzu nama yaada qabu taate osoo nama yaadaan challenge waa godhuu danda'u taate taayyee yaada maaliif garuu faarsee bulaan faallaa sanii maal godhu jira saantuu seera baga hiitan uyuy harka gurra kuma kaayyatanii baga hiitan saantuu ozoomma gartee taayyee shaytaantichi kun gadhiisees akka nagaa yaa gara laafeessa nama baga gadhii ballubbuu fi wanti wadalloota humaan beeytu sigale nyaachuu dhuguu sigale wal horuu malee waa takkarraan beeytu wanni qaallichi shaytaantichi kun wali qabatee deemuuf wanni juuf silaa osoo nama waa beeku taatanii har'a maal goote yaa faarsee bula maa hiitaa nutuu nam tokkoon feesbuuka 20 ol 40 ol gartee banannee arrabsu jirra isa xiqqeessu jirra yaadanu mohachu jirra mali fi taajchu isinirra ture male akka nagaa duraan dubbannega marreeta nega way maal dubbatan ay farzi wallahi ija abo nuti sakkanuma lakki nuti kanan turre boy nuti yaada murmu turre male gafa waan uriita na wajji turre yaada murmu turre male gafa sayyaduma unu arka ga baa duga dubbachu yaada murmu turre male akka waan kanan turre wallahi yokkana turre mo qiyama khaysa turre sigale wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ya share goda dafa walin sigale walin gaggaya yaada khiyattin seena ya الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوني سر الدفا أنا مقرأ يا دخيات سينا الره ما تدرين تيا هدمو كبجمع بجالتما لينشا غوتيتشا المسابا غوتا دچين سلالي بكالشتي سيغلي
hada wajjin gartee waliin makamee akka malee ta'e malee goota dachiin salaalee biqilchite oromoof gumaachite jaaltaayyee danda'a hidhamuu isarraa hin dubbachuu deema sigale mootummaan dheengadda nuti ummataan nu filate ummataan filatamne ummata bira jaalatamna ummataan nu jaalata haya badaboo namni tokko ka challenge nu godhu jiru hin danda'u mee namalee yaada fidaa namni yaada maddisiisuu danda'u ana malee hin jiru jee qoma dhaawatu akkami yaada nam tokko dura dhaabbachuu dadhabe baatii lamaaf bartaayyeen eega bee baatii sadii muuqan akkami baatii sadiif sigale yaada nam tokko dura dhaabbachuu dadhabe horeen hundi hanga qaallitti Adaanech arba harma gurguddasaniin baatut namicha kana nurraa hidhi nu diigee nurraa hidhi jedhanii shayxaanticheetti iyyan biiroo dhaqanii sigale shayxaantichi duraanuu qophaawaatiin jira yaa asaabaati ya obsa jeenjansi oggee biiroo isatti gartee wadalloota holoyyii tana walii qabee sigale ichi marrattu holiyyiin tun ichi marrattu duraanuuttiin qophaa'u jira obsa maaltu isinii yisisere mootummaa misoomaatiimi mootummaa jijjiiramaatiimi jijjiirama fidu jirtaniimi ummanni jijjiirama keessan lafatti itti gammatu jiraami nama waa barreessu Jaawarii fi Taayyee Sheekaa Butaafa Facebook ma waa barreessa maaltu isin shoorar keeyse mootummaa ummataa dalagu jiru miisin haya badaba mootummaa ummanni filateemi mootummaa isa malee yaanni isaanumaatu addunyaarra fudhatame addunyaa tana guutuu yaada isaa fudhattee deemu jirtuumi hay nama Facebook irra waa barreessu maal gootanii hitarre ummanni nutti qoflee dhiisa ummanni nu yaada isaa fudhatu ummanni nu gartee isan dhageeffatu hay isin mootummaa gartee magaalaa akkasii jaaree horiidarii bal'isee dalagaa dargaggoota uumee gaafii ummataa deebisee ummanni isa dhageeffatee way qiyaamaan nu qabatte sigale way qiyaamaan nu qabatte mootummaan akkanaa addunyaarraa hun jiru jettee addunyaan guutuun harka nu kennattee faarsee bulaan akkana jechuu jiraami addunyaan guutuun abbichuu fakkeenya godhatte namichi maarree sun Ibrahim Traoré sun Burkina Faso sun barfaana abbichuu jala deemu jira barmiti kana addunyaan guutuun Afrikaa fi Ameerikaan hundi yaade qaallicha shayxaantichaa jala deemu jira jettanii amantan yaada namni tokko barreessu dadhabdanii yaada namni lama barreessu video Sheekaa Butaafaan asirraa ol bahanii sigale bari isin amma qilleensarraan sa'aatii meeqan ajjeeftan sigale numa laattaniitu mana dhaqqabuu dadhabdan malee sigale qilleensarraan niyaa keessatti mee oggimee kan ajjeeftan sigale mee oggimee kan ajjeeftan aqarabbii dubbadhu way eega misoomsite eega injifatte eega jaalatamtee filatamte eega namni siin dorgomu hin jiraanne maal gootaa yaada dadhabdare sigale mee naa himime Taayyeen taa'eetuma barreessa malee way waraana jaarratee kursirraa isa kaasuu deema Taayyeen taa'eetuma yaada isaa kennata malee way kaa kursirraa mootummaa kana kaafnaa jechaa jira sigale nurraahida sigale wadallootiin harma gurguddatun tan ajaabiran kunnetun fi gartee bineensi gurguddaan booyyeen kun hundi orihanii waajjira shayxaantichaa dhaqanii nurraahidi maa baafta duraanu nurraahidi hay waan takkaan jala muree isiniima Taayyee foon isaa achi geessitan malee yaanni isaa addunyaa guutuutu harkaa qaba yaada isaa hidhuu hin dandeessu Taayyee jechuun biyya mataa isa biyya guutu nama kallattii kaahee sabaa sablammii idduu fi Oromoo idduu kallattii kaahee haala gartee biitti keessa deemuu qabdu adeemsi biitti fuulduratti itti deemuu qabdu lafa kaahee jechuun game is over
takkitti gartee inni harkaa qabu kan jarjartanii hiitan sanu gabbee fixate taayyeen kanaa booda du'uu jiraatus taayyeen foon isaatii hidhuu dandeessan malee yaanni isaa Oromiyaa guutu. Amma gartee namni taayyeef sagalee ta'u firii Oromiyaa jechuu qaba malee firii taayyee jechuun sin barbaachisu jechuudha. Yaanni inni deemu yaada Oromiyaa guutuuti. Yaada Itoophiyaa guutuuti. Yaada sabaa sablammiiti. Firii Itoophiyaa jechuu firii Oromiyaa jechuun nurra jira malee firii taayyee jechuun nun barbaachisu jechuudha. Sigale dhiirtii boodhi jirame barra duraan inni kam yaade qaallichi shayxaantichi kun taayyee kana barra akkuma isaa garaachoo see bara akkuma inni garaachoon wayyaanee jala garaaf gartee kan wayyaaneen hudduu keessa kadhalatti isa tumtu sigale goftaa hojii wayyaanee jala deemuu ture sana akkasuma isa see bara gana gabbahee qeensii natti ergee sheekii natti ergee narra kufee yaa goftaa kiyya naaf balleeyse dalaguma na deebisi jee akkasitti gartee akka wadallootiin isaa sun itti waywaatatti fakkaatte si taayyee jechuun bar ilma dhugaatii bar nama dhugaaf dhalatee dhugaaf du'u bar dhugaaf jiraatu bar garaachoo miti bar garaachoo ka keetiitii miti bar ka ummata keessaa dhalate ficcisiisu ka ummata aangotti isa baase ficcisiisu hiisisu ajjeesisiisu sanii miti bar taayyee niitaami ajjeesii foon isaati ajjeesuu dandeeysa malee foon isaa hidhuu dandeeysa malee yaada taayyee kanaa booda hidhuun hin danda'amu. Mootummaan tokko kan biyya bulchuu yaadaan siyaasaadha. Siyaasaan isaa jalaa bosobboste ajooyte tortorte darbamte duraanuu gartee marmeela udaanii keessaa fuudhee nuuturraa dhiquu ture arraarra isin hin jenne nuti. Hoggi ati fuutee udaan kanarraa dhiite bottok jeetuma udaan keessatti deebi'aan siin jee ture si'ala. Mee amma ol bahee miidiyaa irratti qaallichi kun miidiyaa fedherra dhaqee yoo waan takka dubbate yoosh kunni hijiba jaanamni hundi even ka isa deeggarullee waan inni haasa'u namanuu jechuudha. Waan Jaawar haasa'u, waan Sheek Abbutu haasa'u, waan Taayyee Danda'a haasa'u amanaa jechuudha. Kanummaan isa deeggarullee. Mootummaan gana kufe. Mootummaan gana fudhatama dhabe. Mootummaan gana siyaasaan isaa jalaa bosobbostee kufte. Kuyyaroo eeggataa jechuudha. Hanganaa wanni umrii isa dheereyse dadhabina mooraa qabsaa'otaati. Sigale? Mee wanta zambite. Kana sirreeyse. So hanganaa ka umrii isa godhe ka gartee akka inni aangorra bubbulu isa godhe dadhabina mooraa qabsaa'otaa wal dhaga'uu dhabuu hayyoota sigale wal dhaga'ifachuu dhabuu dhaaba mormitootaatu hanganaa gartee urmii isa godhe malee hunkutee jira.